jaallatanis jibbitanis an dhugaa dubbachuun dhiisu jechuun barbaada. Dhiyoo kana namicha Yugaandaa tokkotu oduu tokko natti hime. Namicha tokkotu karaa deemaa jedhe otoo karaa deemuu guyyaan isaa akkuma amma argitan kana hin hoo'aa bishaan tokkotti dhufeeti uffata uffatee jira. Uffata haaraa bitatee uffata haaraa kana uffatee deemaa. Uffata kana ofitti baasee mee aduun na gubeetii xinnoon qabbaneeffadha jedhee bishaan lixe. Bishaan lixee daakaa daakee fagaate. Yoggaanni fagaatu namichi maraataan tokko immoo karaa dudda isa duubaan dhufee uffata inni ofitti baasee lafa kaa'e kana namichi maraataan kun qullaa deema. Namichi qullaa deemu kun uffata achitti arge sana fuudhee uffatee ka'ee sokke. Sokkinaan namichi fagoo ga'eera, daakaa daakee fagoo ga'eera. Yeroo argu nama tokkotu nama qullaa deemutu uffata isaa uffatee deemaa jira. Amma daakee deebi'eeti uffata isaa kana irraan buufadha jedhee namicha duukaa fiiga. Namicha duukaa yoggaa fiigu qullaadha fiiga, reefuu bishaan keessaa ba'a. Isaa qullaa fiigu kana namichi inni uffata isaa saamee uffatee deemu kuni uffata uffatee jira. Inni abbaan uffata isaa namichi irraa fudhate qullaadha duukaa fiiga. Namni arge hunduu namicha isa qullaa deemu abbaa uffataa sana maraatuu se'anii gara namicha uffata namaa saamee sana goranii namicha uffata saamametti muggutuutti ka'an. Oromoon akkana ta'e. Akka namicha uffata saamamee sana ta'e. Maal jennaani? Akka fayyaadhan jenne qullaa jira, qullaasaa jira. Akka fayyaan qabu hin jenne uffanni namichi maraataan uffatee deemu sun kan saati, kan Oromtichaati. Lafti isin argitan fooqiin itti ijaarame kun hundumtuu kan Oromooti. Nuun nu saamaniitu, nuun qullaatti hambisaniitu, lakkii qullaatti hafnee kan keenya fudhattanii jennee yeroo duukaa fiinnu yeroo keenya maaliif nurraa fudhattu ennee iyyinu maraataadhaa jedhanii numa deebisanii maraataa taasisu. Dubbiin lafaa waan Oromoodhaan calqabame miti. Seenaan addunyaa akka jirutti argaa dhageettiin addunyaa akka jirutti waa'ee lafaati. Ameerikaaniin waggaa 400 dura maaliif Ingiliziidhaan wal waraane yoo jettan dubbii lafaati. Lafa koo Ingiliziin narraa fudhatee bilisummaa barbaannaa lafa keenya deebifnaa jedhaniiti kan lolan. Warri Faransaay waggaa 375 dura kan isaan Louis the 14th namicha jedhamu siltaana irraa buusanii warra lafa isaanii saame hundumaa ifirraa kaasanii lafa isaanii falmatanii fi dubbii lafaati. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti wanni Oromoon jedhuuf kanaaf. Dhiyoodhuma kanatti warri Faransaayitiif warri Ingilizii gabroonfataan Awurooppaa biyya Afrikaa saamanii wanni isaan saaman maa inni lafaaf waan lafa keessa jiruudha. Warri Aljeeriyaa Faransaayidhaan
lafa keenya gallakkisaa jedhaniin. Warri Faransaay maal jedheen? Lakki isiniyyuu ganaa Faransaay taatu nuyi lafa gadi lakkifnu. Warri Aljeeriyaa maal jedheen? Nuyi Faransaay ta'uudhaaf miti kan qabsoomnee lafa keenya deebisuudhaaf qabsoomnee jedhaniin. Asuma ollaa keenya Keeniyaa keessatti warri maawa wanni isaan Ingiliziidhaan jedhan maali? Warri Ingilizii barumsa isiniif hinnee, amantii waaqaa, amantii kiristaanaa isiniif hinneedhan. Amantii kiristaanaa keessan fudhadhaa galaa, nuyi kan barbaannu lafa keenyaa jedhaniin. Oromoon maraataa miti. Oromoon waan gaafatu beeka. Dhiyoo kana maal jedhu? Yoo namni dhugaa dubbatee የጥላቻ ንግግር የጥላቻ ንግግሪ miti dhugaadha. Dhugaan የጥላቻ ንግግሪ miti. Aannolee irratti haadha keenya harma murtanii jennee yeroo itti himnu የጥላቻ ንግግር nuun jedhu. የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Calanqoo irratti uummata keenya fixanii yeroo jennuun የጥላቻ ንግግር nuun jedhu. የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Baruma ani ijoollee waggaa 50 dura waggaa reefuu Finfinnee dhufu asuma magaalaa kana keessatti maal nuun jedhu? Gaallaannaa gaarii piyaasaa gabaam jedhu. Gammachuutu jedhe? Isaantu jedhe? የጥላቻ ንግግር miti dhugaadha. Dhugaan dubbatinaa yoo jedhan warri kun nagaan barbaadu. Maaliif jechaan lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. Mootummaan kun yoo nagaa barbaada ta'e dura dhugaa barbaaduu qaba. Kanaaf iyyuu wal'aansoon kun waggaa dheeraa fudhate. Waggaa dheeraa fudhate. Wal'aansoon kun waa'ee lafaati. Waa'ee lafaa, waa'ee lafeeti. Waa'ee lafaa gaafachuun xilaacha nigiggirii miti. Dhugaa dubbachuudha. Nuyi ilmaan keenya eessatti guddatti? Waggaa nuyi buqqaanu. Waggaa 30 dura lakkii naman buqqisinaati warri investii godhuu barbaadu. Oromoon lafa qabaa. Oromoo wajjin inni lafa haa fiduu. Jarri immoo horiidhaa fi mashiinii ittiin hojjetan haa fidanii bu'aasaa tirfee argatan jedhan. Hin ta'uu jedhaniitu Oromoo buqqisan. Har'a Oromoon buqqeessu neesseera. Karaarra jira ijoolleen Oromoo karaarra bulti. Dhaqa Boolee Mikaayilii ilaalaa. As kunoo jammoo kana gadi bu'aa ilaalaa. Iji isaaniin arguu kana beekaadha. Akka nuyi bannu barbaadu. Abadan areeroo boosaroo himeera. Hin citu hin ciccittaa. Hin badu hin babbaddaa. Babbaddaan farsoo dhuddii badiin biddeena nyaatti badii ga'ee beekee walii wallaaluu didaa'e. Areeroo boosaroo Oromoon hin citan jenne hin citu jedhe. Oromoon hin badan jenne hin badu jedhe. Oromoon hin citu hin badu ofumaatu dhamaatanii aannan dhadhaaba'uu hin qabne raasaa jirtanii jedhaatti maa. Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe. Arraba ittiin miidhaa isaa himatu illee hin dhabe. Hin beeytu amma OMN dhuguma propagaandaa kunoo karaa Somaalee nuyi afaan Oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye. Haile Sillaaseen kan inni afaan Oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi propagaandaa Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee Oromoodhaaf dhimmamanii miti. Dargiin
yeroo dura dhufe Oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati. Lafti kan Oromoo haa ta'uu, lafti kan abbaa lafaa haa ta'uu gaafate. Isaanoo maal godhan? Lafti kan mootummaatii jedhan. Mootummaa sanatu kan Oromooti. Argitanii beektu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru. Takkaan argine yan. Kanaaf iyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Hamma bilisummaan milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wallaansoon nu igoonu. Wallaansoon lafaati kana quba qabaadha. Uummata Oromoo ijaaruudhaaf qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e. Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii isin naqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u. Qilleensa irratti nama ijaaramellee arginee hin beeknu. Kana quba qabaachuu qabdu. Biyyi kun, lafti kun, dachiin Oromiyaa yoo Oromoodhaaf hin taatu taate abadan alagaadhaaf isin taatu. Kana quba qabaadhaa. Amma dubbii isinitti dheeressuuf hin dhufne. Afaan ittiin himannu dhabne. Afaan ittiin himannu kun kan Haile Sillaaseen propagaandaa Somaaleetii ittiin loluudhaaf dhaabe faraqaa afaan gaallaarraa kaatee akkuma amma namichi kun isinitti himu warri dargiisi afaanuma Oromoo kana hamma tokkotti fufanii har'a yoo argitan reediyoo duwwaan FM reediyooni 50 caala kan biyya kana keessa jiru. OBN immoo afaan biraa yoo haasa'utti ka'eera. Isa kan Oromoo yoo haasa'e hin fixin. Kanaaf wanni har'a dhaabbate kun wannuma dhugaa, wannuma Rabbi jaallatu, namni jaallatu kan gootan. Lafti isin argattan kun waan guddaa isinitti hin fakkaatin. Dacheen Oromiyaa bal'oodha. Televizyiniinis, reediyoonis, miidiyaa wanni jedhamu kun 500 yoo dhaabbate yoo Oromiyaa waliin ga'uu hin danda'u. Isin warri yaaddanii dhiphattanii waan kana gootan ilmaan keessanii Oromoo bilaa galata qabdi. Ilmaan keessaniitiif galata qudhaamneerra. Kana quba qabaadhaa. Isin warri dargaggootaa amma ani isin argaa jiru kun isin warra carraa guddaa qabuudha. Ani ijoollee xixinnoo achii sirbitu tokko amma hoggaan arguu imimmaantu na dhufa. Maaliif jennaan maali gaafa ani umurii ijoollee xixinnoo sanaa ture nama afaan Oromootiin akkana dubbatu utuun argeera ta'e yoona ani eessan gaa jedheetani onneedhuma koo kana gaafataa ture. Waa tokkitti isinitti himeen dubbii kiyya xumura. Wannan isinitti himu tokko yoo Oromoon ka'ee haqasaa gaafate warri kun reediyoo FM 99 lafaa ka'anii zaranyaa isiniin jedhu. Zaranyaan isaani. Oromoon zaranyaa miti. Utuu zaranyaa ta'e wanni kun hundumtuu akkana ta'a. Isinuu of gaafadha. Yoo Oromoodhaaf hin ta'u ta'e wanni kun alagaafis hin ta'u immoo quba qabaadha. Rakkoon misooma Oromiyaa, rakkoon waa hundaa wayi tokkotti gabaabsuun hin danda'ama. Biyyi tokko utuu
politika ajandaa isaa hin fixatin dura ajandaa misoomaatti seenuu hin danda'u. Rakkoo nuyi har'a keessa jiru karaa misoomaa yoo ta'e, karaa barumsaa yoo ta'e, karaa afaanii yoo ta'e, karaa amantii yoo ta'e, karaa kamiinuu yoo laaltan ajandaa politikaatu hin dhumne akka dhumuuyyuu hin barbaadan. Walgeessee walitti haa odeessituudhaaf yoo ta'e malee odeessitee galti malee murtoo murteen galtu. Akka murtoon hin muramne beeku. Akka itti murtoo muranis walgahaniidhuma haasa'aniidhaan miti. So ajandaan politikaa rakkoo guddaa qabu. Yeroo wanni Oromoo afaanni Oromoo ka'u afaan Amaaraatu rifata. Afaan Amaaraa rifatu kun immoo afaan Itoophiyaati jedhameera. Yoos Itoophiyaanis Amaara kana wajjin rifata. Yogaa Amaarriiniif Itoophiyaan rifatanii Oromoon immoo Oneeg ta'eeti ashabaarii ta'eeti maraataadha itti duulaa jedhe. Akka kanattiin eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Ajandaan politikaa rakkoon Itoophiyaadhaaf Oromoo gidduu jiru kun hiikamuu qaba. Itoophiyaadhaafis gaariidha yoo hiikame, Oromoodhaafis gaariidha yoo hiikame. Kanatu hiikamuu dide. Oromoo rakkoo guddaan inni qabu Itoophiyaadha. Itoophiyaan rakkoo guddaan isheen qabdu Oromoodha. Garuu akka nama fanxoon qabeetu lachuuyyuu hin dhofata. Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti kanaan booddee duubatti hin deebi'u jedhan. Oromoo jettan isin. Oromoon immoo Itoophiyaa biyya jedhamte kana qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaa keessa iddoo garagaraati kan inni jiraatu. Kan Itoophiyaa qofa osoo hin taane Oromoo iddoo garagaraa jiru kana olaantummaa isaa cimsanii kan Keeniyaas kan Taanzaaniyaas iddoo garagaraa kan jiru kana akka inni walitti dhufee gaanfa Afrikaa kanarratti olaantummaa isaa akka cimsu gama kuushitiin maaltu hojjetamu qaba? Kanuma Itoophiyaa finnu kan Itoophiyaa yoo mee Tigraay dhaqe annaqee Tigraayinis awraajaa 8 duriyyuu nan beeka. Tigraay yoo dhaqxe kolfi isaanii afaan Tigiriinyaati. Boo'ichi isaanii Tigiriinyaadha. Sirbi isaanii Tigiriinyaadha. Amantiin isaanii Tigiriinyaadha. Biyya Amaaraa waggaa Bahar Daariin dhattu halkanii guyyaa katamaa sana keessa yoo deemte manni asmaariin sirbituu hundumtu afaan Amaaraati. Afaan Walaayittaa tokko hin dhageessu, afaan Kambaataa tokko hin dhageessu, afaan Oromoo tokko hin dhageessu. Oromiyaa yoo dhufte katamaa waradaa xinnoo keessa jirtu tokko yoo fuute mana kana Guraagee sirba, mana kana Walaayittaa sirba, mana kana Oromoo sirba, mana kana Amaara sirba, mana kana Adaree sirba, mana kana Amaara sirba. Itoophiyaa jechuun isa kana Oromiyaadha. Kana lafitti uummanni adda addaa dhufee keessatti nagaadhaa waliin bulu. Hamma ammaatti Oromoon danda'ee dugdatti isaan baatee danda'eetu bulche. Amma immoo walqixxummaa dhagaafatee maaloo manuma koo keessatti wal nu qixxeessaa dhagaafataa jira. Manuma isaa keessatti sirbaa hundumti keessanuu sirbaa lafa jirtanitti sirbaa kan keenya biyya ijaarraa. Anis immoo nan sirbaatii anas nan dhowwinaa jedhe. Lakkiisi dhowwinee akkuma durii sirbinaa warri jedhu yoo jiraate Itoophiyaa balleessuu barbaada. Maaliif Itoophiyaan isa kana isa argitu kan? Waan danda'amu ree kun? Maal gowwaan tokko yaaduu hafa jetteeti. Gowwaan tokko yaaduu danda'a. Garuu hin ta'u. Biyyaaf hin ta'u. Biyyaaf hin ta'u. Kanaafuu wanni Oromoodhaaf hin taane Itoophiyaadhaaf hin ta'u kana quba qabaachuu qabu. Xiqqoonni hafti jechuu keessanii amma Itoophiyaadhuma keessattiyyuu. Akkam? Wanti sirrachuu malu. Maaltu sirrate amma ammaatti?
Tole. Sila. Dursa wanni jedhe Moo kanaan booddee duubatti hin deebi'u waan jedhu kaastaniitii jirtu. Hin deebi'u. Kanaafuu kara fuulduraatti kan deemsi kara fuulduraa kun immoo wantoota hafan kana kan inni sirreessu. Maa inni bari yoo karaadhuma itti agarsiifta malee wanni ati Oromoodhaaf kennitu hin jiru bar. Kanuma isaati waan ta'eef. Kan isaati Oromoon kun ijaaramuu qaba. Ituu humbannaa akka ituu humbannaatti, raayyaa aseeboo akka raayyaa aseebootti, maccaatuu lama akka maccaatuu lamaatti, siikoo mandoo akka siikoo mandootti, uraagaamaatiin akka uraagaamaatiitti. Akka kanatti ijaaramee sentariin abbaa muudaa jiraate achitti wal gahee yoo akkana ta'e naa ta'a. Yoo akkana ta'e biyyaaf ta'a. Irratti walii galuu qaba. Amma halkanii guyyaa akka Oromoon inni ba'a biiftuu lixa biiftuu akka waliin argine maali kara maalii wal arga? Karaan yoom ijaarame waaniin yoom ijaarame akka inni wal argu ta'e yoom ijaarame akkitti wal qunnamu maaltu jira?